jiraatan gargaara please gargaara kuma seenu gargaara illa kuno simannaa deemuu fi kuno boolee geeraa simannaa deemuu shaawrii galaan jira kuno shaawrii galee keeraa uffata fudhataan jira shittoo dibataan jira meekaappii dibataan jira raayidii waamaan jira tartiibaa Wameeqatu jira barra hoggaa nama simachuu deemanu wameeqatu jira amma dhalaa hoggaa taanu wameeqa jira hoggaan shaawrii galee ka'u meekaappii jira hoggaan meekaappii uffadhee ka'u wameeqa waan godhamu sana hunda isaa godhi ka jedhi ka yaa sirriin jedhe godhi ka yalla let's go eegal amma yalla inkutiin rakkoon qaba inkutiin jedhi let's go eegal amma ka'eeraa shaawrii galeen ka'ee waa diddibadhee meekaappii dibadhee raayidiitti dawwaladhee deemuufanii tokkummaa simachuufanii karaa jalqabe. Networking serius ya haywan. Ijoollee saapis screen guys. Airportii maali gees? Seena no. Raayidii waan mataan jira irraa kai. Networking baddee dhufte raayidii irraa kai. Tokkummaa nafattanaa roo faamilii. Bakka nafattanii ni gaa bakka. Nafattanii ni gaa. Amma raayidii keessa jira. Boolee poortii ga'een jira. Maal taate amoo? Amoo bannaati shaara bishinya. Abaaboon bittu hayyee. Boolee. Ijoollee saapis screen warreen biraa. Sukkina naggeeffadhu mee. Guys, tap screen please. Sena waa. Hawaasaa guutuu ajajeetiin jira. Bunni kophaatti, shaayeen kophaatti, aannan kophaatti daradaramee jira. Tokkee kooti wajjin laaqana koo nyaadhee fataa'ee du'aayii gochisiifadhee du'aayii godhee fi amma barcaa keenya wajjin fataa hennee qamaa jirra. Bunan waraabaan jira. Buna danfisaa fi jira. Buna danfisee buna akaa'ee funyaan isaatti urgeessee urgaa iseenuu ko bareedduu konaan jedhee thank you so much tokkee koon jedheeni achi laayivii irratti ba'e Oromoo koo tokkummaa gooti wajjin jira. Maaltu isinitti dhagahame? Gammachuu akkamii qabdu? An gammachuu guddaatu natti dhagahame. Namaan waggaa meeqa jaalladhuuf nama waggaa meeqa wajjii moggaa meeqa arguuf hawwuun argadhee natti tolee jira jedhee tokkummaa koo hammadhee maddii isaa dhungadhee wajjin wakii deemaa jiraan isiniin jedha. I love you. Namni dhufee jira. Koi kan malee numne. Maal raahay maal godha namni bira. Namni dhufee jira moo akkami? Maal godha namni nu bira? Haay maal godha namni nu biraan qoodni lamman qofa. Lafti dheeraa moore maaltu akkam taana caatii finneerraa lafti dheeraa maaltu taana? Ilal caatii qaamne wajjin fataa inni waan howwaa dhugne mirqaanne miti. Finfinneen baay'ee itti bareeddee jirti. Finfinneen Dubaayin taatee jirti. Bareedumni Finfinnee Dubaayin taatee jirti waan ta'eef tokkee koo raayidiidhaan amma karaa muraasaa raayidiidhaan deemnee eegasii arga qabadhee naannawaa kiiloo 4 faa bakki bashannanaa bakka baay'eetu jira. Harka qabadhee ittiin zooranii Finfinnee keessa tokkee koo. Zoorrii dadhabnee isa dhanna deema. Amma zoorrii dadhabne amma isa dhanna deema. Singalchaa manni koo kilaasii 2 qaba. Manni taaraftaa saadoonii rafu. Afaan Oromoo sirkaa badaaraa ina utaa. Eessa rafaa? Kilaasii an ofii keessa rafu manni taakoo rafta ati jechuudha. Ani immoo saadoonii rafu. Bakkuma ta'e gasii raftu sanamoo? Bakka nagasii rafuun beektaa? Jechuun saaloonii koo rafta sateetteefan bakka ta'e gasii raftu moo? Kaas jalaa naa rafsitu
mucaa Israa'el. Mucaa Israa'el jala naarrabsaa jirtu. Israa'el waaqni Israa'el edarrafe situ rafe alarmii inni hin eebi'ati. Asirraa maal rabaa ka jettu kun. Waaqni Israa'el irrafe eda Israa'el ibidda qaqqaammataa bulleemi waaqni Israa'el ramnaan. Alarmii iteen hedduu ate naan rafu alarmii ni tuufiyati. Israa'el tu gubate malee maali mana kee gubate seete mana taartee raba itti as jala. Waaqa Israa'el irrafu hin jenne jalaa rafee eda manni gubataa bulle Israa'elitti. Xomboraa bulte Israa'el manni itti gubate jechuudha. Maal faamiliin adursaa jira maal taatan biyyaa? Galatoomishi. Manyitaan sii gadhiisa manyitaa koon sii gadhiisa. Maalan saaloonii irra faati manyeetuma kee rafi maalan godhan. Lamaan baay'ise faamiliin qabdan. Eddee sirra ciisee seexinaa waswaasummaa. Indee nama jaallatanuuf. Maaliif si waswaasa? Bakka tirabsaa lafaa turte irra faariyan. Ona waswaase yoo. Si wasawwasu. Si wasawwasu itti qaraata jalqaba. Maala itti qaraa? Ayi. Seexanni si fakkaattee. Itti qaraatee qabsaa. Tokki ati naarini. Lakki fakkaatu. Yesuus waaqa akka ta'e qofa amanii jannata seenii. Amiinii. Sanyi dura waaqa duutta manuu dhiisi gaafa sana naan qixxaatta. Waaqa duu jalaa miliqi. Si galee? Ilma waan hin taane faayina hin baasinaa waan na jalatti barreessisanii. Waaqa duu jalaa miliqi dura. Ilma namaa jalaa miliqi. Rabbitti amani kottu gara rabbii tokkotti ilma namaa jalaa miliqi. Aboo ijoolleen maaliin nama tuttutu? Maaliif? Fuunikoo nama jaalladhu miidhuu jechuudha bare. Siinan jaalladha yoo namatti jaallatu sana si jalaa miidhee situ na jalaa miidhama. Biyaansi yoon si dhabellee akkati naaf jiraattu barbaada si galee akkati naaf jiraattu barbaada. Akka biyya lafaa kanarra jiraadhu feetaa? Jiraadhee ijaan si ilaalaa jiraachuu naa wayya malee ati jiraattee ijaan si ilaalaa jiraachuu naaf wayya malee akkati na jalaa miidhamtu akkati na jalaa huqqattu iyyuu hin barbaadu. Kana jechuun amma oonsi fuudhees rakkoon qabu miinzeen taataa jechuudha. Miinzeen ta'u. Maaliif hin taatu miinzeen maal si waame jennaan? Ta'u miinzeen ta'u siifin argamaa waan si jaalladhuuf achittiin argamaa si jedhamti. Uffata siifaa ol fuutee baattaaf. Warree beelamu. Uffata sii baaftaa fi sooftiidhaan waa irraa xuuftaa akkuma sarraatinyaa ta'udha jechuudha bar. Akka meekaappiin bishaan harka faariidhaaf gaamisiroo waan taateef isheen. Seenaa akkana gooti jettee yaaddaa ogaa yaaddu seenaa gooti jettee yaaddaa. Miinzeen gaafa sana uffata sana lafarra harkifame ol fuutee jala baatti minaamini jira kaa. Irraan hin baadhu. Hin baattu uffata haadha warraa koo hin fuudhe miinzee si waan. Raash. Hin baadhu sargi kee irratti argama. Siifin irratti siifin argama. Ookii sargi kee irratti onsi janajjan yoo zarguma koo irratti onsi janajjan yoo sii dhosse. Isiin fuudhu sana dhuftee mana biraa si fudhee deeme yoo akka isii wajjin faa deeme yoo. Isiin fuudhe sana dhossee yoo si fudhee faa deeme yoo bakka ta'e wayi. Anti wajjin deemu osooti qabdu osoon ijaan ilaalu akkamitti si duukaa deema. Baala jaallatta miti oolaa wajjin deemte maal rakkoo qaba? Yoon akkamsi jaalladhe maaliifin si wajjiniin deemaree nama koon taanee wajjin maaliifin socho'a maaliifin jireenya koo balleessa. Ani maaliif jaalala keessa jireenya kee balleessuudha? Jireenya koo balleessa hoggaan sin jedhu maaliif jaalala keessa seenee ati kan qabdu qabda kan qabdu argaan ga'attee jirta an jaalala keessa seenee sammuu koo biizii godhee jaalala keessa seena kanaaf sirraa fagaachuun qaba garuu si jaallachuun qaba sirraa fagaachuun. Dulan fuudhee lammaffaadhatti deerumtu. Allahu akbar cirraachi tokkee anarraa maal dhabdee.
jechuun amma fakkeenyaaf nama tokko si dura fuudhee lammaffaa irrattoon si fuudhee natti heerumtu. Eh? Lamaan baay'ee faamilii. Dhugaa rabbiin heerumtu? Heerumu. Wallaahi. Yaadamu. Mani dhiiraa lama fuudhutti heerumu. Ijoollee maayii taap iskiriin gootan guys, maayii taap iskiriin gootan. Natti heerumtu re. Maaliif heerumu maaliif yoo jettee jaalala akka dhalaa tokkootti narraa eegamu wanta hunda nan guutaa fi jaarsa kooti wanta inni barbaadu manetti wanta hunda wanta inni dhalaa biraarraa argachuu danda'a yookaan narraan argachuu danda'u kan jedhu akkam ta'e ta'e booda ciniinii nan guutaa fi wanta arganne jiraachuu danda'a ka? Hin dhabamu. Hin dhabamu. Dhabamuu danda'a ka tarii? Hin dhabamu sumayyuu hin dhabamu. Abaaboo tokko waadaanaa yoo waan namarraa dhabamu tokko narraa dhabdee waan dhalaa tokko irraa eegamu tokko yoo narraa dhabde narratti fuutettee waadaanaa galtaa? Abaaboo tokko gaayis. Lakkii tasumayyuu akkati fuutu waadaan galu. No yoo waan dhalaa tokko irraa eegamu narraa dhabdee narratti fuutaatti waan argatus dhabdusiin nama narratti fuudhuun barbaadu akkati narratti fuudhuun barbaadu. Amma banne ka kunoo ijoollee saaphi iskiriin godhaa gaayis. Jechuun fakkeenya naagaleera inni jechaa jirtu sunis naagalee jira garuu hin ta'u jiraare. Yoo dhabamu hin jiru bakka yaaddu sanaa yoo argachuu dhiisuu dandeessa. Jiru. An kan bakka yaade miti sin gaafate malee bakka yaade miti bar kan jiramu hin jiru re. No, lucky, oh my God. Hin jiru. Okay, waan bakka biraatiin argadha jechaa jirtu sana seenaa biraan argadha yoo jettee yaadaa jiraatte hin argattu. Garuu bakka nan argadha jettee abdii irraa qabdu sanarraa hin argattaa kan jedhanaaf gaaffiidha. Seenaa biraan argattu? Abu Khalifa hin salphanne hin banne hin jiru re. Hin jiru? Qaata du'e? Awwaalameera. Afaan na dhukkubee kolfii afaan na dhukkubee. Awwaalameera? Gubbaa boriitti. Nuti awwaalamee. Wallaahi? Durbummaa yoo hin jiraanne hin fedhu. Akkanan jedhee bar faamilii anis maaliin jedheeni yoo durbummaa barbaadde na bira jiraachuu dhiisuu danda'a garuu bakka hin jira jettee yaaddu sana argachuu dhiisuu dandeessa in argattu moo shuurna amanii hin argattu kanumaaf yoo narratti Sibira akkamitti bade? tarkaanfii guddaatu irratti fudhatame. Mara isaa ta'uu nyaateetiin illee lafee moo rabbii jedhi. Misaa'eliidhaan. Wayyaanee taleelte moo rasaasaan? Ijoollee taasisu Giriigaayii. Wallaahi ilaali. Wayyaanee rukutte? Tarkaanfiitu irratti fudhatame dubbaa booditti. Okay, iluu keessatti irratti fudhatame tureeraa silaatee? Turre. Totoon isaa jiraan naannuma rakkoon qabu. Gammee ishee manaa sooftaati immoo. Kanaafiyyuu kun hunduu kan haasa'ameef tokkummaadhaaf haasa'ame waan ta'eef kanaafiyyuu bakka yaaddu sana yoo argatte yoo deemte sin argattu na amanii kanaafiyyuu sanadha
anas dhabaa sanas dhabuurra ana dhabaa sanas hin dhabuurra tasuma osoo anatti cittee si wayyaan jedha tukkee. Wanta isaa sirraa dhabuun fedhu kan immoo lubbuu. Maal tokkee hoo? Abbaa gidii dubbisi bakka. Okay. Dhugaa akkamii abbaa gidii dubbifamu jedhanii Dubaayitti. Abbaa gidii hello abbaa gidiin jedha bakka. Hello abbaa gidii jechuun koon oolu. Maaliif tokkummaa gammachuu? Tabsaa kuteera jechuudha si biraan argadhu bakka. Garaamuun hin jiru jettee? Yaa ilaahi. Ishi? Okay, amma na jibbita jechuudha bakka eegalsitti mee? No, sin jibbu. Innaa? Ogaa sirrattan fuudha kaayidee oon argadhe oon kan biraa argadhe ree. Irratti fuutuun sin jedheen. Yoo isaan argadhe nan galcha sirratti fuudha amma isaa argadhutti immoo sirrattan fuudha. Lakkiin asumayyuu harkaan hin qabattuudha laa. Haigaa waan an sirraa dhabe jira kaa. Waanuma tokko yoo siin godhu maal namaa godha maanni? Maal namaa godha? Waan namaa gochuu caalaa bar. Erga hin jiraanne hafuudhu. Wallaahi hin fuudhu maal jechuudha warri koomentii haa'e. Abaaboo lama gaayis. Afeera faashinii jira. Afee jira faashiniin isaa. Miti? Qabame jedhanii dhugaadhamoo. Afee jira faashiniin isaa dura fee bakka. Afee jira inni fudhu. Afeera naaman. As sillaasee afee. Kee yeroo kamiin badere? Beekoo yeroo isaa. Utumati of hin barin badee jiru? Waan hin jedhaan sodaadhu amoon. Yoo of hin barin badee? Maal akkamitti osoo of hin barin bade? Inni balleesse sun lubbumaan jira garuu wanni garaana gubuu isaa bar. Tuuduu illee gaarii ture. Wal si barsiisu amma kana hin haftaa tokkee goo. Wallaahi tuuduu irra gaarii ture. Inni balleesse sun jira garuu. Amma kan hunda hin haftaa na jaallatte jechuudha barbaqaatu. Lubbuun jiraanni? Lubbuun jiraa? Gaafatti dhuftuu wal si barsiisaa qo'e. Jiraa lubbuun? Iddeen du'aaree. Tuuduu illee gaarii ture. Maashiniin jira Dubaay abbaa giddiitti dawwaliin naan jedhaa jira baru kunoo. Abbaa giddiitti nu barreessa abbaa giddii biratti bannaa. Bakka an tokkummaa waan hin jaalladhuu fi turkii illee deema mataanaan turkii deemuun kun oolu jedhee yaadaara. Waan guddaa bade dhugaa waan guddaa. Tokkee ati amma na jaallattamti? Yaa. Waan biraa tokkoyyuu hin barbaadin isheen irratti waan tokkoyyuu hin barbaadin. Inni maal jiru isa maa isa goona reen jiru jette miti? Dhiisi bakka inni badu dhiisi. Hin argamu bakka argamuu hin danda'u? Eenyu si dhungate akkanatti? Ame, thank you so much. Akkasitti dhiira dhungate. Bakka amma wayne thank you Ame. Iyyoo lagaa isaa. Garaa muradhu bakka. Hin jiru garaa muradhu jettee? Garaa. Hin dhungatin? Na tuffira kun coba kana gado liye. Mani toke. Kun na tuffira kun. Laki. Warra soddaan nun gadhe. Soddaa eenyu? Soddaa iluu. Soddaa iluuti inni? Woi.
dhungadha laas akkasii. Ishi ati asiin koo dhungadhu. Bagee taasiif jedhanii. Innan jedhe. Hai. Nunu guddannu jedhee dhasiina waa dhiisi kaa waan biraa sa'i. Hojii koo dhungadhuun jaree bakka dhootu bakka dhootu kana. Inde maaltu taasii dhungachuun maal? Yeellaa ka wanta jira yeellaa ka sheewii akka waan yeellaa bar nama guddaa. Gaafa ani isa dhungadhu ani yeellau ani uummatan kabaju jechuudha. Anis uummata koo nan jaalladha nan kabaja hai. Maal jechuudha? Ilaala argitanii nan jaallatu jechuudha. Ilaala argitanii hojii isaa argitanii tumtee argitanii itti